So haati manaa fi abbaa manaan kun baadiyyaa keessa jiraatu. Qarqara galaana tokko guyyaa tokko namichi nama naasisu wayii bishaan keessaatii gara ashawaatti ol foqoqaa yeroo ba'u argan. Qullaa isaa jira ka'ee dhaabbachuu hin danda'u harkatti immoo albii qabatee jira. Fi wanta ta'e jedhee iyyaa jira afaan isaan hin dhageenye. So maqaan namichaa Salvaadoor jedhama. Fi hojii qurxummii adamsuudhaan jiraata. Kanneen akka shaarkii fi tuunaa qabee gara Meeksikootti dhiyeessa. Hojiin isaa hojii sodaachisaadha. Garuu maalis hin dhibe inni hojjechaa jira. Guyyaa keessaa gaaf tokko guyyaa lamaaf adamuu qurxummii deemuuf murteesse. Gargaaraan isaa yeroo kaanii guyyaa sana argamuu hin dandeenye. Kanaaf namni tokko isa barbaachisa. Kanaaf mucaan xiqqaan muuxannoo hin qabne tokko isa waliin deeme. Mucaa kana Piniyaadaa. Egaa Salvaadorii fi Piniyaadaan bidiruu sanarra bahanii gara galaana guddichaa Paasifikiitti kutan. Naannoo guyyaa lamaaf adamsanii qurxummii naannoo paawundii 1,100 qabatan. Kun immoo gara biyyaatti galanii gurguruuf gahaadha. Torbeewwan murtaa'oo isaan jiraachisa. Egaan wanti hundumtuu gaariidhumaan deemaa jira. Garuu adamuu isaanii xumuranii bidiruu isaanii naannessan gara manaatti deebi'uuf. Achiin eessaa otoo hin jedhamin buun. Obomboleettii fi roobni hamaan jalqabe. Bidiruun sunis bishaan kuufachuu jalqabe. Yeroo kana Piniyaataan baay'ee nahe. Qodaa fayyadamuudhaan bishaan hamma danda'u bidiruu sana keessaa baasuu jalqabe. Salvaadoor immoo bidiruu sana humnaan oofaa jira kana keessaa bahuuf. So dhuma irratti haala gaariidhaan yeroo murtaa'aan booda roobni fi obomboleettiin sun xiqqoo ishii gab jedhe. Salvaadoor fagoorraa lafa argeera. Deemsa naannoo sa'aatii lamaatu isaan hafa. Yeroo kana dhagaa buum. Mootorri bidiruu sanaa ciccite. Achumaan callise. Kanaaf Salvaadoor raadiyoo isaa baasee gara itti gaafatamaa isaatti bilbile. Hello na gargaari mootorri koo na jalaa gubate jedhe. Itti gaafatamaanis bakka inni jiru isa gaafate. Garuu GPS'n isaaniis hojjechuu dhaabeera. Kana irratti immoo wanti baay'ee nama naasisu roobni fi obomboleettiin humna kuufatee jalqabuuf samiin bakakkaa waliin gungumaa jira. Humni isaas dabalaa bidiruu sana asii fi achi daddarbataa gidduu gidduutti immoo bishaan humnaa ol kuufatee garmalee ol isaan kaasa. Yeroo kana Salvaadoor qurxummiin paawundii 1,100 qabatan sun bidirichatti ulfaatee akka inni hin dhaabbanne taasisaa akka jiru hubate. Kanaaf hunda isaa gadi gatan. Sana booddee ulfaatina bidiruu sanaa salphisuudhaaf wanta hin barbaachisu jedhanii yaadan hunda keessaatii gadi gatuu jalqaban. Kanneen akka cabbii kuufamaa qurxummiiwwan keessa kaa'aa turan, gaazii dabalataa qabatanii turan. Sana booddees raadiyoon harka isaarra ture sun ni gubate. Yeroo kana egaa Salvaadoorii fi Piniyaataan bishaan bidiruu sana keessaa sa'aatiiwwaniif guuraa turan. Mootorichi immoo ammallee hojjechuu dideera. Salvaadoor egaa baay'ee mufateera, baay'ees aariira. Miira isaa to'achuu dadhabe. Sibiila wayiitiin mootora bidiruu sanaa daakee fuudhe. GPS gubataa sanaa fi reediyoo gubataa sanas fuudhee bishaanitti gadi darbate. Sana booddee ni halkanaa'ee tempereecharis gadi bu'e. Baay'ee qorruu jalqabe. Lachuun isaaniiyyuu ho'istuu xiqqoo bidiruu sanaa jala galanii ciisan. Yeroo kana gara lafaatti yeroo deebinu humni baraartuu qindaa'eera. Lamaan isaanii barbaaduuf. Garuu haala gaddisiisaadhaan roobni hamaa fi obomboleettiin sun ammallee baay'ee hamaadha. Ilaaluun baay'ee nama rakkisa. Barbaacha guyyaa lamaan boodas firii waan dhabameef barbaachisuun ni dhaabbate. Osoo roobni sun hin dhaabbatiinis guyyaan dabalataa 5 ni darbe. Dhuma irrattis guyyaa 5 booda yeroo roobni sun dhaabbatu Piniyaataa fi Salvaadoor ilaaltuu isaanii baasanii ilaalan. Yeroo ilaalan garuu bakka jiran waan tokkoyyuu hin beekan. Kana duwwaa immoo miti garmalee beela'aniiru. Wanta nyaatan homaa hin qabanii, wanta dhuganis homaa hin qaban. Amma egaa Salvaadoor qodaa tokkollee of harkaatiin qabu waan ta'eef mala wayii malachuun dirqama. Yeroo xiqqoo erga shaakalii booda wantoota galaana keessa jiran meeshaa tokko malee harka isaatiin akkamittiin akka qaban of barsiise. Kanneen akka qurxummii, qocaa bishaanii, qurxummii jeelii fa'aa nyaachuu jalqaban. Dheedhiidhuma isaa. Sababni isaas kana duwwaadha kan isaan qaban. Fi dhugaatiidhaaf immoo dhiiga qocaa fi fincaan mataa isaanii. Sababni isaas ammas kana duwwaa qaba. Haaluma kanaan osoo jiranii guyyaa keessaa gaaf tokko carra qabeessa ta'an allaattiin galaanaa tokko dhuftee bidiruu isaanii irra qubatti. Yeroo kana Salvaadoor ni qabe. Achiin ajjeese. Torbee murtaa'aadhaaf isa nyaachaa turan. Fi dhuma irratti ni roobee kanaaf bishaan bokkaa walitti kuufatanii isa dhuguu eegalan. So ji'oota walitti aanoo lamaaf wantoonni haaluma kanaan itti fufan. Bineensota dheedhii akka nyaatanii fi bishaan bokkaa akka dhugan. Garuu yeroodhaa gara yerootti Piniyaataan wanti ta'e isa mudate. Akka durii isaa hin dubbatu baay'ee dhiphachuu jalqabee abdii kutachaa akka dhufe suutaan nyaata nyaachuu dide. Jechi kanaan caala bineensa dheedhii nyaachuudhaaf humna godhachuu dadhabe. Yeroo xiqqoon boodas siruma isaa nyaata nyaachuu dhaabe. Dhukkubsachuus jalqabe. Yeroo kana Salvaadorii fi Piniyaataan akka Piniyaataan lubbuudhaan kana keessaatii hin baane ni hubatan. Kanaaf waadaa tokko waliif seenan. Yoo Salvaadoor as keessaatii lubbuudhaan bahe harmee Piniyaataa barbaadee ergaa tokko itti hima. Ergaa isheedhaaf qofa himamu jechuudha. Egaan ani ergaan sun maal akka ta'e hin beeku. Sababni isaas ammas ergaan sun isheedhaaf qofadha kan inni himamu. Sana booddee Salvaadoor kanaan walii gale. Achiin ganama tidiifaa tokko erga galaana keessa badanii naannoo 6 booda beelarraatii kan ka'e Piniyaataan lubbuun isaa darbe.
Egaa Salvaadoor baay'ee gaddeera. Jechi namni naannoo isaa ture tokko isa dhaam. Baay'ee mudannoon kun walitti isaan dhiyeesseera. Salvaadoor battalumaan qofummaan isatti dhagahamuu isaarraan kan ka'e qaama Piniyaataatti haasa'uu jalqabe. Reenfa isaatti jechuudha. Haala kanaan guyyoonni dabalataa 6 darban. Kana caalaas akka nama lubbuun jiru reenfa waliin haasa'uun sirrii akka hin taane hubatee qaama Piniyaataa gara galaanichaatti gadi dhiibe. Jireenya isaa qofummaan bidiruu sanarratti galaana keessaa jiraachuu itti fufe. Ji'oonni dabalataa 10 haala kanaan darban. Salvaadoor ammallee achi jira. Guyyaadhaa guyyaatti akka qurxummii harkaan qabee nyaatee fi bishaan bokkaa dhuge. Fi allaattiiwwan duukaa akka haasa'e. Garuu guyyaa keessaa gaaf tokko Salvaadoor allaattii addaa tokko arge. Akka kanaan dura allaattii galaanaa miti kan inni arge. Allaattiin kun allaattii lafaadha. Baay'ee allaattiin galaanaa kunoo kana fakkaata. Si barri jettanii Google gochuu dandeessu. Fi fageenya irraatii immoo wanti akka mataa tabbaa wayiitti mul'ata. Mataan tabbaa sun immoo lafatti qabatee jira. Maybe abdiin jira jechuudha. Maybe akkuma hiriyaasaaf waadaa seenee harmeessaaf ergaa sana inni qaqqabsiisa jechuudha. Egaan tabbi kun naannoo sa'aatii tokko irraatii fagaata. Salvaadooris bidiruu isaa gara achitti qabe. Yeroo gahaadha jedhee yaadu buum. Utaalii bishaanicha keessa seenuun gara lafichaatti daakuu eegale. Sana booddee achi ni qaqqabe. Mana jireenyaa tokkos ni arge. Abbaan manootaa sanaas abbaa manaa fi manaan isa argan. Yeroo inni qullaa isaa foqoqu afaan Ispaanishiin wanta ta'e jedhee iyyaa jira. Yeroo kana isaan maqaa isaatiin jedhan. Garuu namoonni sun gargaaranii gara hospitaalaatti isa geessaniiru. Lafni amma Salvaadoor irra jiru kun eessadha? Egaa galaana irratti erga badee guyyaa 438 booda naannoo maayilii 6,000 ol oofeera. Gara kiiloomeetiraatti naannoo kiiloomeetira 9,600 ta'a. Biyya koostaa Meeksikootii kaasee hanga Eeboon Atooliitti erga baraaramee ji'a tokkoon booda gara El14 Meeksikootti deebi'uuf carraa argate. Achittis harmee Piniyaataa qunnamuudhaan dhumarratti ergaa Piniyaataa sana isheedhaaf qaqqabsiise. Achiin qaamni kitaaba maxxansu waliigaltee isaaf dhiyeessee sababni isaas seenaansaa ajaa'iba waan ta'eef garuu galii kitaaba kanarraatii argatu bakka lamatti akka isaaniif qoodamuuf maatiin Piniyaataa himata sarratti bananiiru. Himatni kun mana murtiidhaan raggaasifameera fi raggaasifamnee wanta beekuun qabu garuu yeroo dhumaaf kanan dubbise kanadha. Egaan kun beekaa baayogiraafiidha. Horaa bulaa.